إنه في جنة رفتك إنتو في جنة تكتك إدّا تكتك ودوتي سينك يولي بارتي لما فاور جتن فيديو درا رتو جتة جيا سدي درا نما بايدا بدي بكايا أبو أنا مجاتي كم نرمى جلايا أنا وابد. How many children do you have? 84. 84. Yeah. Congratulations. 70 wife my. Shama harka fuune kabajamtootaa fi hordoftoota mootii miidiyaa bakkuma jirtanitti nageenyi kee kan kabajaa lagee qaxxaamuree tulluu qaaree isin haadha qabuuf deebi'ee dhufee jira. Viidiyoo ajaa'ibaa viidiyoo hedduu nama kofalchiiftu isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Hanga xumura sagantaa kiyyaatti na faana turaan affeerraa koo yeroo hundaati. Warroonni chaanaala kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuun maatii keenyatti dabalama. Kanneen armaan dura maatii keenya turtan irra deebiidhaan baga nagaan dhuftan. Egaa TikTok irratti viidiyooleen ajaa'ibsiisoon viidiyooleen hedduu nama kofalchiisan akkasumallee nama qaanfachiisan TikTok irratti gadi dhiifamutti jiru. Namni wal arraba itti fufee jira, wal xiqqeessuu itti fufeetuma jira. Adabbiin keessattuu gara TikTokiitiin godhamu kuni yeroo wal mo'atan jechaadha. Cimaatuma deemutti jira. Namoonni haaraan ajaa'ibaa kan wanta haaraa wanta ajaa'ibsiisoo hojjetanii nama qaanfachiisan dhufutti jiru. Egaa yeroo ammaa kana abbaan abdii Mubaarik Musammaa fi Asliilee lafatti darbee jira, bira kutee jira. Akka gaariitti nama kofalchiisuudhaan nama bashannansiisuudhaan namni hundi gara isaa deebi'ee jira. Warroonni ammoo itti aaranii itti mufatanii bakka kenna fudhate jechuudhaan arrabatti gatta'anis jiru. Egaa nuti ka goonu kanuma nama arrabsuu wal xiqqeessuu fi wanta taane hojjechuu kanuma wanti nu beeknu. Wanti asirratti beekamuu qabu maa inni abbaan abdii baatii sadi dura Aslii fa'a Mubaarik Musammaa fa'a kallattimaan arrabsaa ture. Kadhattoota TikTokii hattoota maalota jedheeti arrabsaa ture. Har'ammoo innillee bakka jaraa san bu'ee gabaa jaraa hunda fudhatee wanni hundi giiftaroonni hundi gara isaa deebi'anii Mubaarik Musammaatii fi Asliin amma manuma qullaa keessa deemutti jiru jechuudha. Warroonni duraan boonanii abbaan fedhe yoo dhufe nammoo atu jedhanii mallaquma Oromoon kennituun boonanii akka jegnaatitti akka dhiiraatitti of laalaa turan. Dubbii kana yeroo hedduu irra deddeebi'ee dubbadha. Arra sadarkaa san irraa deebi'anii abbaan dhufe hundi mooyatee biraa taraa jira jechaadha. Sababni isaa maali? Oromoon kabaja walii hin beeku. Oromoon wal xiqqeessuu malee, Oromoon simatti fayyadamaa si arrabsuu fi wanta gochuu malee akka piroofeesaraatitti akka nama sadarkaa biyya bulchaa jiruutitti uf laala. Namni geemii lama yoo moo'ate akka waan mallaqa ofii fuudhee namatti kennee namni geemii san irratti isa moosiseetitti ilaala. Namni nama jaalachuun homa jiru, namni nama kabajuun homa jiru, namni nama wajjin fira bal'aa qabaachuun homa jiru. Garuu fira qabdu san nama si jaalatu san akkaataa itti kabajjee jaalattee namni sun akka si kabajee si wajjin jiraatu gootutu jira. Nakkuma TikTok fi Facebook yookaan miidiyaa garaa irratti nama arrabsanii hordoftoota argatan sanitti nama arrabsaa mallaqa namarraa guurachuun ammoo hin danda'amu. Xiqqoo ni ulfaata. Mallaqa jechuun namni daa'ifa ofii dhiiga ofii xab godheeti fida. Sanuu ammoo yeroo namni nama gammachiise, yeroo namni bakka qaanii wayii dhaqee akka bakka sanitti hin salphanne nafneef mallaqa ofii keessaa fuudhee gadi baasee namaa kenna jechaadha. Leenci kennamaa ture, maaliin kennamaa ture, xayyaarri kennamaa ture, konkolaataan kennamaa ture. Sun hundi kabaja ilma namaa namni nubi osoo nu jirru hin xiqqaatiniifi. Wanti sun hundi ko godhamaa jira. Gaafa namni ammoo deebi'ee sirratti qoosu, saba kee arrabsu, gosa kee arrabsu, ganda kee arrabsu, amantaadhaan si tuqu, kutaan si tuqu, lagaan gandaan si tuqqeessu, namnis kennaa san uf duubatti qabataa deema jechaadha. Namni gaafa wanta namni wanni kenna namni beekuu qabu gaafa nama jaalatte sababaan nama jaaladhu gaafa nama jibbite sababaan nama jibbi sababa malee yoo nama jaalatte sababa malee nama jibbite jechaadha. So namni tokko waan gaarii yoo si oole sabaaf waan gaarii yoo godhe jaalachuun dirqama, kabajuun dirqama, nama san cinaa dhaabachuun dirqama. Hayyoonni gurguddoon hordoftoota hangana gahu hin qaban. Hanga namni amma miidiyaa irratti TikTok irratti nama arrabsaa hordoftoota 3,000 4,000 5,000 jara jala taa'ee namuma arrabsu ittuma
namaa wal arrabsu san so hayyuun tokko dhufee waa'ee sabaa waa'ee siyaasaa yookaan waan amantaa dabarse namni agas jala taa'ee hin hordofu. So maqaan gaafa gabaa bade gaafa gabaa galaadha. Gurri gaafa gabaa bade gaafa gabaa galaadha. Ijoolleen arrabaan beekaman arraba malee waan biraa dalaguu hin beekan. Sima arrabsaati sitti fayyadamaati si xiqqeessaati namaa gadi si godhaati wanta ofii oofatan jechaadha. Keessattuu ijoollee biyya arabaa jiran kana shamarranis haa ta'u dhiira ijoollee jireenya ofii dhiisanii jireenya namaa jiraatan maatii isaanii biyyatti jireenya irraa jijjiiran bultii isaanii haala ajaa'ibaatiin geggeeffatan nama biyya arabaa biyya faranjii jiraaturra daran namni biyya isaaniitiif waa hundaan gara siyaasaatiin gara amantiitiin gara ikoonomiitiin dinagdeetiin warri biyya qarqaaraa jiru dhugaa dubbachuudhaaf ijoollee biyya arabaati. Biyyuma keessaayyuu namni lafa qabu namni mana qabu namni dalagaa garagaraa biyya keessatti banatee jiru ijoollee biyya arabaati. Namni biyya faranjii jiru jireenya biyya faranjiituyyuu mooyachuu dadhabee jira. Oduu oofa malee gurraa godha malee namni biyya faranjii jiru waa takka jireenya isaatu geggeeffachuu hin danda'u. Kan akkasi amana kijiba namni gurraa oofa. Garaagarummaan jiru maanni dimokiraasii jira. Namni akka fedhetti bahee gara fedhe oola. Karaarra fincaa'uu danda'a. Bakka fedhe dhaabatee bakka fedhe buluu danda'a. Sodaa tokko malee akka fedhe akka wadala harreetitti gabbahee iyyuu danda'a. Garaagarummaan biyya arabaatiif biyya faranjii jiru kana qofa. Kanarraa kaafe malleen illee biyyuma arabaa jira namni illee biyyuma arabaati jira. Namni aqlii qabu namni sammuu qabu namni kaayoo qabu biyya arabaa jira. Ka biyya kaan jiru homa dalaguuyyuu hin beeku sakkaaraamii ta'ee jira sakkaaraamii taanee jira jechaadha anallee dabalate. So ijoolleen deebi'anii jaruma san arrabsu jaruma san xiqqeessu kun maaliif ta'aadha? Yeroo hedduu rumaa dubbannaa har'a dubbattee boru gabbaniituma arrabsan. Namuma har'a ijoollee biyya arabaa maatu hixan jedhutu deebi'ee ka arrabsu argita. Kun maaliif ta'aadha? Kun wanni ta'uuf nama kennatu nama arrabsu jaalata. Nama kennatu nama xiqqeessu jala deema. Nama kennatu nama rakasa jala deema. Nama kennatu tiisisa bakka tiisifni ooluu jaalata. Osoo namni kenna bakka namni kabajaa qabu jiru dhaqee osoo namni wanta gaarii dabarsu bakka namni waan gaarii dabarsu oole osoo namni kenna bakka sheekonni ofii hayyoonni dhaqanii itti wanta garagaraa barsiisan qeessonni itti waan garagaraa barsiisan oole namni wallaalaa fi horiin akkanuma ka'ee nama arrabsu kun waan irratti si arrabsu hin qabu. Viidiyoonni si arrabsaa gadhiisa diyuut gootee ati deebiftaaf namni sun ittiin beekama. Liibii seeneen si arrabsa ati jala teettee isa arrabsita. Namni nama arrabsu tokko yoo nama inni isa jala jiru kudhanii gadi ta'e nama arrabsuu miti liibiyyuu seenuun jaalatu hin jibba. Dhugaa sitti hima. Garuu guyyarraa liibiin isaa nama kuma lamatti kuma sadiitti kuma afuritti dabalaa deeme arrabni isaa guyyarraa sitti cimaatuma deema jechaadha. Beekumsi isaa san itti fakkaata nama san. So viidiyoon an arge kun viidiyoon amma argaa jirtan kun homa kana wal qabata jechaadha. Amma waa lamatu deemu jira. Abbaan Abdii leengadda nama arrabsaa ture bakka namoota nama arrabsanii san fudhate arrabsuu san fudhateeti kun ofirlee bifa kanaan akkasitti wannoodha. Haala namallee bashannansiisu haa maalillee jedhu wanti inni amma dalagaa jiru sun safuu keessaa akka bahe safuu dhiisi safuu waan biraati. Ani wanni jedhu maali namni kenna namatti fayyadamaa nama arrabsuu yoom dhiisaadha. Isa kana kan ajaa'ibe viidiyoon biraa ammoo namni tokko jaartii 17 fi ijoollee 84 ka qabu ka miidiyaa kanarratti arge viidiyoon sun ajaa'ibsiifnaanis gaammee isinis laala keessattuu ijoolleen kenna warri shamaraa ani narratti fuudhuun maalii ta'uu maali jettanii warri umriin keessan isinirraa deemu amma hedduun ijoolleen shamaraa warri miidiyaa kanarra taa'ee miidiyaa kanarraa nama arrabsu harmallaadha. Warra kun ka jaarsa hiikee biyya arabaa kana taa'u biyya faranjii kana dhufe jaarta 4-5 hiikee dhiira 4-5 wajjin jiraatee maalummaa jaarsaa kanayyuu jibbee jireenuma badhee kana jiraachuu naa wayyadee abdii ofirraa muree taa'utu bahee waan akkasii dubbata jechuudha. Ani jaarsa lammaffaa heerumurraa maalii ta'urra akkasii dhaabadhee afuu wayya jedhee warri haasa'u warra akkasii. Namni kun waa'ee masaniyyuu hin beeku hinaaffaan maal akka ta'e hin beeku maaliin maal akka ta'e hin beeku jaarsi dhufee dhiisee wanta hin jedhan hawwiin isaanii jaarsuma eeggachuudha. So
warri amma miidiyaa kanarraa bahee qawxii godhu warra jaarsa 4-5 heerumee ijoollee 4-3 biyyatti gatee biyyarraa baqatee biyya ormaa keessa olii gadi deemuudha. So namoonni akkasii sun haasaa keessan dhiisa warri fuudha fedhu warri hamilee fedhu 2-3 illee haa fuudhatu shamarran teenna manatti afurra akka warra kaanii manatti afurra gabbaanii abbaa argatanitti haa heeruman. Kanarraa baradhaa viidiyoo kana dhageeffadhaame. My wife, this, Yes. there, May I ask you, when did you lose your leg? 99. Ijoollee 84 fi jaartii 17. Gaafii faranjichi gaafatuuf an jaartii takka qaba jennaan itti kolfa. Must be one or two practical considerations. Ka quufe beelli waan jiru ittiin Mr. Dad, how fakkaatudha. do you remember all the names? Wahid Book, Malukuma. Ijoollee ofii guutuu jara maqaayyuu yaadadhuudha. Akkanatti beeka malee maqaa isaanii takka takka yaadachuu hin danda'u jechaadha. Baay'inarra 84. Oh my god. Argitan aksidantiin konkolaataa mudateeni ture. Wiilchariidhaan deema qaamni isaa guutuu miti jechuudha amma akkasumattuu jaartii 17 horata. Imagine godha osoo nama kenna ta'ee jaarsi isaa qaama hir'atee wiilchariidhaan nama deemu ta'e bargattee biraa deemti shamarri teenna yeroo amma sirratti isa qallabaa jetti gattee biraa deemti. So ijoolleen kun hundi ammoo mana tokkorra galan. Waan isin ajaa'ibu jechaadha. Mana tokko imaaraa tokkorra galan garaagaruma kun Finfinnee kun Adaamaa kun Moojoo kun Dirree Dawaa kun Jimmaan kun Walloon kun Baaleen kun Arsii kun akkasii miti bakka tokko jiraatan. Imaaraa tokkorra wal danda'anii wal kabajanii wal dhageeffatanii jiraatu jechuudha. So dhugamatti barumsa guddaa irraa arganna jedheetiin yaada. Shamarran keenya keessattuu carraa akkanaa kanatti argama. Dhiirri isinii dhufnaan jaarsi isinii dhufnaan nama si horachuu danda'u nama gaarii taanaan nama naamusa adaba qabu taanaan nama miidiyaa kanarra oolee nama arrabsaa oolu ta'uu hin qabaatin malee nama hojjatu nama gaarii taanaan jaartii lamallee haa qabaatu sadillee haa qabaatu itti heerumi hagam akka waliin jiraattu beekta. Yookaatu waggaa 2 waggaa 3 jiraatta yookaan waggaa 2 waggaa 3 jiraatte namnu maximamiin idmee ilma namaa 50 ta'ee jira yeroo ammaa kana. So osoo heerumii waggaa 30 yoo ofirraa nyaatte taachi boodaaf cemmootu rabbitu beeka jechaadha hagam akka jiraattu situ rabbitu beeka. Kanaaf hanga jirtanitti wanta argattanitti fayyadama carraa keessanitti fayyadama dubbii garanaa garas qoraasuu dhiisa wanta harmallaataa fi dulloonni dhiiraatii fi dulloonni beeraa warri dhiira 9 heerumee quufe dhiirri jaartii 18 fuudhee waf jedhee wanta jedhee miidiyaa marrama deebi'ee mahaasoo kanan dhageeffatina carraa keessaniif fayyadama. Nama miidiyaa maaf dhiisa keessattuu shamarri kenna miidiyaa tiiktookii kanarraa gala. Tiiktookiin kun waan nama balleessu malee faayidaa takka illee hin qabu. Osoo wanta namaa kafalullee taate of course rakkoo hin qabu sii kafala. Kafaltiin inni sii kafalu kadhaa nama kadhatteeti baluu kiyya rabbii jedhiin biran tarinii sitti heerumaan biran tarinii dubrummaa kiyya sii kennaa akka kuni salphina guddaa amma tiiktookii kanarratti wanni argitan ibalu dhibamee qarqaara ibalu miilli murameedha ibalu kaleen cabde ibalu ilkaan cabee qarqaara every single day qarqaarsuma namni qarqaarsa kana eessaa fidee nama qarqaara dura namni akkamii jiraataa ture namni gaafa konkolaataan mana yaalaa dhaquun hin jirre gaafa namni qaariidhaan wal baatee mana yaalaa deemaa ture ilmi namaa akkasuma wal qarqaaree waliin jiraataa ture miidiyaarraa birriin guuramee ilmi namaa sadarkaarra irra jiru kana ga'e guyyarraa malleen miidiyaarra guurama malleen guurame sun ammoo guurame malee bakka kana ga'e hin dhageenye takka hin arginu nuti. Kana wanni abdiin umurachiisee saballee qarqaaruu amma nama dadhabaa jiru namni dadhabe mallaqanii guurtanii guurama malee bakka kana ga'an beektu namoonni miidiyaa irraa dhufanii nama qarqaaraa jedhan kun gammachuu guddaadhaan nama qarqaaraa jedhu isaan hoo qarqaaruun kennanii isaan sun sani dubbii laalu birriin sun eessa geettee qubna gariidhaan viidiyoon dalagamee wanta jedha karaa garagaraatiin guruupii garagaraa uumnee maal jennee mallaqa nama qarqaarra mallaqa ni kennina wali guurree ijoolleerraa soomnee akkana goonannee guurree ijoolleerraa mallaqa biyyatti ergita bakka ga'e sitti hin deebisan namni yeroo tokko mallaqa sirraa fuudhachumaan dhabama.
video waraabee maal jedhee waan akkana kunu kanaan goone siin hin jedhu so namni dadhabatee jira kijibaa wal nyaachuu sobanii maal jechuu dadhabatee jira namni sobaa walitti wannoo jechuun mudhiisa namni qabsaa'ota keenya qabsoon waggaa 50 waggaa 55 mallan itti guuramee tuma ergamaa jira eessa jirti qabsoon achuma jirti maqaa oromootiin maqaa dhaaba oromootiin kaleessas namni du'aa jira har'as namni du'aa jira oromoo mallaqa guuruun irraa nafne duutillee irraa nafne so yoo diqqaate mallaqa keessan seef godha mallaqa garuma arganitti hin baasina dadhabdee dhiiga kee dhangalaaftee dayfa kee gannacee argite TikTok mara deemte giftii leenca namaa kennite waan kasaaftuu tokko jiru abbaan ati giftii kennitu sun deebi'eetuma muka sitti cuqqaala deebi'eetuma quba hudduu kaayee si ulachiisa jechaadha so waan akkasii irraa of eeguun hedduu barbaachisaadha viidiyoon kiyyaarraa isa kana fakkaata yeroo biraa viidiyoo biraatti walitti deebina warroonni chaanaala kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuu maatii keenyatti dabalama kanneen armaan dura maatii keenya tuutan irra deebiidhaan baga nagaan dhuftani laayik gochuu hin dagatina galatooma waraabulaa deebana